Vaatiin Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waggaa lama dura namoota fi dhaabbilee waraana kaaba Itoophiyaa keessatti sarbama mirga namoomaa raawwatan jechuun qoqqobbii nageenyaa fi dinagdee irratti dabarsan ammas waggaa tokkoof akka irra turu murteessan. Pireezidaantichi ammas haalli nageenya kaaba Itoophiyaa jiru wayyaa waan hin jirreef labsiin kun akka itti fufu murteessuu beeksisaniiru. Hirphaa Gammachuu. Labsiin waggaa lama dura labsame waraana adeemaa ture sana keessatti aangawoota mootummaa federaalaa, aangawoota Eertiraa, qondaaltota humnoota Amaaraa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa qoqqobbii kaa'uudhaaf eeyyama kan kennu ture. Pireezidaanti Baayiden ibsa kamisa fulbaana 8 baasaniin ammoo haalli ammallee kaaba Itoophiyaa jiru nageenyaaf tasgabbii biyyattii akkasumas kan gaafa Afrikaaf illee yaaddessaa ta'ee itti fufee jechuun ibsan. Itti dabaluunis haalli maammata ajaalaa fi nageenya biyyaalessaa United States naannicha waliin hidhattee qabdu irratti dhiibbaa ni qabaata jedhaniiru. Sababii kanaanis labsiin pireezidaantichi waggaa lamaaf jedhanii mallatteessanii fi fulbaana 6 darbe goolabama jedhamee eegamaa ture waggaa tokkoof akka itti fufu murteessuu ibsaniiru. Waraana hamaa waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti raayyaan ittisa biyyaa, waraanni Eertiraa, humnoonni Amaaraa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay sarbama mirgoota namoomaa yakka waraanaatti dhiyaatu raawwataniiru jechuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii himannaa dhiyeessaa ture. Baayiden labsii waggaa lamaan dura mallatteessan irratti qoqqobbiin bu'uuraa kan kaa'amu dhaabbilee fi namoota dhuunfaarra malee uummata Itoophiyaa yookiin immoo Eertiraa irratti kan xiyyeeffate akka hin taane ibsanii turan. Kaaba Itoophiyaa haalli jiru waraana kanarraa bayyanachiisuu fi dinagdee ishee dammaqsuudhaaf hawaasa idil-addunyaa waliin ta'een gargaaraa jechuun United States beeksiftee turte. Waraanni kaaba Itoophiyaa dhalachuun booda hariiroon Itoophiyaa fi biyyoonni lixaa rakkoo keessa galeera. Waggaa lamaan dura pireezidaanti Baayiden labsicha yeroo baasan ministeera muummee Abiy Ahmed mufii mootummaa isaanii xalayaa banaa barreessaniin ibsanii turan. Ameerikaan aangawoota waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra qoqqobbii kaa'uu isheetiin cinatti carraa daldalaa biyyoota Afrikaa Saharaan gadiif mijeessitee turtee fi Itoophiyaan irraa guddoo itti fayyadamaa turte AGOA keessaa akka baatus gooteettiin. Waajjira dhimma alaa Ameerikaa qoqqobbii kaa'uun kan barbaachise haalli naannicha keessa jiru akka gara nagaatti deebi'uuf yaaliin gochaa turte milkaa'uu dhabuu isaarraan kan ka'e akka ta'es ibsee ture. Baqattoota kaaba Keeniyaatti argamu Kaakumaa jedhamuun beekamu keessatti baqataan Itoophiyaa tokko ajjeefamu baqattootni kaampicha keessaa BBC'tti himan. Dargaggoon maqaa Abdii Godaanaa jedhamuun beekamu tajaajila geejjiba dogdoqee kan kennu yoo ta'u mana bahee osoo hin deebiin hafuu hiriyootni fi namootni isa waliin mooraa tokko jiraataa turan BBC'tti himan. Ji'a 3 dura dogdoqee bitachuun magaalaa Naayiroobii irraa gara kaampii baqattoota Kaakumaatti deebi'uu himan namootni BBC'n dubbise. Dargaggoon kun qaama isaarra bakka 5 ol waraanamee akka ajjeefame simaniiru. Kaampicha keessa kan jiraatan obbo Jaarsoon akkas jechuun waa'ee taatee kanaa BBC'tti himan. Mucaan nama waldaa keenya Itoophiyaa Evangelikoo kwaayaa ture. Wamaka motor baay'ee hojjetaa asiif gadi booda hojjetaa waliif gaddeemaa jechuudha. Oda akkasuma deemu galgal tokko hin agarree hojjaa jedhanii galgala dukkana Kaayiroo hotel jedhanii achi namni 3 motorii garnu geessii jedhanii gara Turkaana geessanii Turkaana keessatti billaawwan waraananii musbaara itti dhadhaanii musbaarallee balleessanii akkasiin hospitaala eeginni du'een argine kaleessa. Turkaanaan kaampii Kaakumaa irraa hagam fagaata? Haga kiiloomeetira 5 akkas irraa fagaata. Taanii folbaree warri geessu jenini. Boriyyaate namni karibu saa 5 arganii nam tokko bilbilanii isatti himanii. Isatti himanii inni amma akkasiin achi utaalanii dhaqanii achi poolisiyaa fuudhee hospitaala geessanii achiin dudduubatti dhaqanii laalchisanii looduu geessanii jedhanii hagammaa riipootiin argine har'a awwaalame. Achuma Kaakumaatti? Kaakumaatti. Gurbaan kun godina kamirraa akka dhufe hin beekamaa? Hin beekamaa. Laaf Konsoo jedhan. Konsoo Oromiyaa keessaa naannoo gara kibbaa suni. Gosa Konsoo jedhanii jira gosuun keessa dhufe achi naannoo suni irra dhufe Oromoo inni. Kalee lamaanii waraananii yeroo itti deebisanii gara keessallee waraananii mataallee waan dhahaan dhaanii fuulii dhiitee gurraatee jira. Mucaan diimaa laphee jala akkas waraananii. Ofii motora sana baayikii isaa kana jalaa fudhatan moo achuma argamu? Baayikii fudhatanii baayikii nagarree bilbilli isaallee nagarree akkasumas fudhatanii. Waan kun hannumaaf waan ta'e moo dhimma biraasiin fakkaata gaafa yaaddan? Wanni kun as keessa waan akka du'aa nama jijjeessan tokko jira ijoolleen kaa'imaa wayii. Torbaan kan keessa karibu nama 7 ol jijjeessanii jiranii. Haalaallee nam tokko du'e. Kaampii Kaakumaa keessa baqattootni 300 ol ni jiraatu. Obbo Haaruun Ibraahim hoggana hawaasa Oromoo kaampichaa ta'uu BBC'tti himan. Hawaasni Oromoo 15,000 ol ta'u kaampichaa keessa jiraachuu himanii ajjechaa dargaggoo Abdii irratti raawwate poolisii waliin ta'uun hordofaa jiraachuu himan. Waan kana kaleessa hedduu jala deemaa ture chiifa waliin bakka inni hedduu illee dhaqee ilaalee odeeffannoo nama gartee jiru gartee agammaatti gartee inni kiyyaan hin jiru harka namaatiin du'uudhaaf gartee namni gartee sobee danqaraa geessee ajjeesuun
kiliyaadha. Amma achiyaas onni amma hordofamaa jirulee namoota chiifaa fi gartee warra silaa keepaarri warra gartee nagaa eegu kanneen wajjin dubbanne warra sun hordofaa jirraa jedhanii. Hayyee. Poolisiin ammoo gartee gara shaayidiitiin gartee rakkoon hedduu kaambii keessa waan jirtu warra sunillee inni hordofnaa jiran garuu ammoo warri keepaarriitiif chiifni hordofaa jiran. Yeroo gabaabaa keessatti gartee motoriin qabamtii waan gartee warra sanillee dhabu. Motoriin suniin qaamtii motoriin bakka qaamtii irraa achirraa faanaan barbaannaa jedhan. Kanaaf har'a ammoo achi gara obsaan deebinanii. Mucaan akkamiin manaa bahe akkamiin du'e wanti odeeffattan? Mucaan akka booda dalagaa mucaan beekta. Mucaan booda dalagaa akka kaastamara wanii bahanii mucaan gartee nama gartee innocent tokko nama gartee waa shakkuu miti. Sobanii deemanii jechuudha. Bakki itti ajjeesan ammoo bakka gartee motoriin ispiidaan deemuu hin dandeenye lafa shawaa wayiiti. Gaaffii ishii nama gartee jettu sana irratti gartee lafaan dhahan jechuudha. Gartee akka fiildi aksidantiin argannetti ilaalaniitiin gartee itti yaadanii waan godhame tokko. Kun waan akkanaa kun motora maarkaa fudhachuuf waan itti yaadamee godhamudha. Lafa kana keessa motora hanna motoraatu jira. Irra guddaa duraan gara Suudaanii kana hatanii dabarsanii gara Ugaandaa dabarsanii amma immoo gara Itoophiyaa kana dabarsan hedduu. Torbee tara keessa motora lama qabanii kaasii hatamteetiin deemte. Kaampii keessa namoonni biraallee akka ajjeefamanii dhagaye rakkoon akka jirtu. Amma ajjeechaan jirti. Hatta kaleessu malee jirti. Inni akkasitti karaa gubbaatti gartee namni bahee galuu hin danda'u. Har'a guyyaa har'aa kana gartee gara nama jaharraa gartee billawaan gartee qabaniitiin telefoona irraa guuratanii billawaatti qabaniitiin irraa guuratanii sodaachisan jechuudha. Kanaaf wanni kun gartee baqataa keessa hedduullee jirti. Kaambii keessallee jirti. Boordara kaambii gartee karaa namni qaxxaamuru lafa namni hin jirre sikuriitii hin jirre hedduu akka malee jirti. Haalli kaambii keessa jiru ulfaataadha. Amma yeroo ammaa kana keessatti sikuriitiin baay'ee hamaadha. Yoon sadii wanni inni godhu hin jiru. Wanni inni godhu gartee mootummaan dubbataa poolisa wajjin haasa'anii poolisni gartee paatroolii hin deemna jedhaa gaame. Wanni gartee yoon sadii humni inni qabu hin jiru beektaa poolisaan dubbata keenya gabarmantiidha wanni waan kana godhu. Amma laafni jiru gara CID kana gartee warsi waan kana intelijensiin jiru gartee akka malee inni irratti laafatee jira. Kaampii Kaakumaa keessa baqattootni biyyoota akka Sudaan, Koongoo, Yemanii fi kaan akka argamanis odeeffanneera. Baqattootni Itoophiyaa kaampii Kaakumaa fi magaalaa Naayiroobii keessa bala Finfinnee keessatti hojii kophee qulqulleessuun of jiraachisaa turte Muntaamir Ballaxaa hawwii ishee yeroo dheeraa kan ture hojii uffata hodhuu hojjechuu eegalte. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa muummee barnoota injiinaringii huccuun yookaan teekstaayil injiinaringiin kan eebbifamte shamarreen kun ogummaa isheetiin hojii waan dhabdeef listiroo taatee hojjechaa turteetti. Haa ta'u malee gaaffii fi deebii ji'oota muraasa dura BBC waliin taasifte hordofee biyya keessaa fi alaa deeggarsa yaadaa fi maallaqa argachuu ishee dubbatti. ስራ ለመናቄ ዝቅ ማለቴ ከፍ እንድል አድርጎኛል ብዬ hojii tuffachuu dhiisuun koo gadi jechuun koo akkaan boquu ol qabadhu na taasiseera jedhee namana. Kana dura hojii listiroo yommuu hojjechaa ture na beektu. Amma garuu hojii uffata hodhuu irratti argama. Jalqaba isin warri BBC erga na dubbistanii booda miidiyaaleen adda addaa biroo na dubbisaa turani. Sana arganii namootni hedduun na gargaaruuf jecha kan bilbilaa fi kan bakka hin jirullee dhufan jiru turan. Namoota Israa'eliif Awustiraaliyaa jirantu meeshaa fi mi'a na barbaachisu naaf bite. Namoonni bakkan kophee itti qulqulleessu dhufanii na jajjabeessaa turanii fi kennaa naa kennanis jiru. Gargaarsa kunneen walitti qabadheen gara hojii kanaatti seene. ማጠራቀሜ ወደዚህ ስራ ገባሁ ማለት መጀመሪያ ወደ ሊስትሩ ስራ ያስገባኝ ያው ያለኝ አቅም kophee qulqulleessuu kanan eegale humna dhabeeni amma immoo waaqni hayyamee namootni na gargaaranii hojii kanatti bobba'eera. Yeroo gabaabaatti jireenyi koo akkas naaf qajeela jedhee hiyyaanna ture. Namootni hedduun ariitiin na gargaaran kana hiyyaanneen ture. Akkan jireenya koo mo'adhuu fi akkan boquu ol qabadhee adeemu kan na gargaarte meeshaa listiroo koodha. Kanaaf nan jaaladhaani nan kabajas amma halluu dibeen ol kaawwadheera. Paarkii indaastirii huccuu hawaasaatti kana dura waanan hojjedheef hojichi anaaf haaraa miti. Kanan baradhees injiinaringii huccuudha. Baatii sadiifis leenjii fudhadheera. Hojii koo kanan eegale hodhaa wandaboo fi ansoolaatiin. ሽፎን ስራና የአንስ አንሶላ ነው የጀመርኩት። ያው ስራው ገና ጀማሪ ግን በጣም ደስ ይላል። ያኔ ሊስትሮ ጋር የሚያውቁ ሰዎች hojicha reef eegalus nama gammachiisa. Namootni dura bakkan listiroo turetti na beekan na jajjabeessu. Ana biratti uffata ajajatu. Ammatti nama tokko qacaradheera. Gara fuulduraatti babal'isaa deemuu waanan barbaaduuf namoota dabalataa nan qacara. Sababin isaas ana jalatti namoota biraaf hojii kennuun barbaada. Amma maashinoota sadiin qaba. Lama lammiilee Itoophiyaa, Awustiraaliyaa fi Israa'el jirantu naaf bite. Tokko immoo haadha bakka listirootti na beektu tokkotu asitti naaf erge. Isheen galateeffadha. አንዲት እናት ናት የላከችልኝ አመሰግናታለሁ። dhumarratti namootni dhuunfaa fi gareen muraasni yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa turee fi isaan dura bulchiinsa ministeera muummee Abiyyii fi raayyaa ittisa biyyaa leellisaa turan dhiyeenya keessa wayita onagaawwii jechuun farrajan dhagahamu. Kanaaf mootummaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa akkasumas paartilee Oromoo bakka bu'aniin hunduu akka ilaalcha adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata
walitti hidhamuutti ibsuuf moggaasa ona gaawwii jechuun waamu. Keessumaa namoonni siyaasaa rogeeyyii fi dhiyeenya kana ammoo kanneen garee faannoo hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'uun walitti dhiyeenya qabna jedhan yaada kanarra deddeebiin yoo miidiyaalee isaanii irratti dubbatan dhaga'amu. Ilaalchi kun eessaa madde? Qondaala Abaa'oo Obbo Battee Urgeessaa Waayilikoo hiikaa fi tasaa dubbiseera. Har'a deebi'anii gaafa waan xiqqoo irratti wal dhabanii kan Oromoo taasisuudhaaf saajjiin godhan tokko uummata isaanii ittiin sodaachisnee baarreessinee kakaasna. Yoo akkas jenne uummanni kutannoodhaan ka'ee maaliif sirni Itoophiyaa kun akka Oromootitti waan jibbu waan hin qabneef akka Abaa'ootitti waan jibbu waan hin qabneef yoo akkas jenne salphatti uummata warraaqsina yaada jirurraa xiinxala jirurraa ka'an. Ajandaa kaawwataa jiru. Sirnuma duraan wajjin shubbisaa turan amma dantaa xiqqoo irratti yoo wallaban gara Oromootti deebisuudhaan balaa kana dura hunda hojjetame hunda yakka kana dura maqaa Itoophiyummaatiin bilchiginnaa fuuldura qabanii waraana bilchiginnaa bobbaasanii raawwatan hunda gara Oromootti conkolaasuudhaaf yookaan gara Oromootti dabarsuudhaaf yakka seenaa sana Oromootti gaafatamaa taasisuudhaaf himata haaressaa jiranidha gara biraati. Tokko uummata isaaniitti mobilaayiz godhatanii hadheeffatee uummanni sun akka Oromummaa irratti yookaan immoo sirna amma isaan jibban kana irratti akka lolu kakaasuudha. Gara biraatiin immoo yakkoota kana dura maqaa sirna kanaatiin hojjetame hunda Oromootti dabarsuudhaa fi ofirraa gara Oromootti ceesisuudhaaf nuyi miti akka sana kan hojjete kunoo mootummaa dursu mootummaa kana isatu waraana ajajaa ture isatu waraana bobbaase nuti hin tumsine malee keessaan qabnu jechuudhaaf yakkoota duraan isaan gamanaan jajjabeessanii kallattii kennanii waraana si'eessanii qeesii hanga sheekitti hayyuu siyaasaa aktivistiin hundi isaanii sirbitoonni weellistoonni artistoonni isaanii hundi shaashii hidhatanii duulanii duulchisan sana hunda waan sanaan hojjetame sana yakka yeroo sana hojjetame sana addunyaan xiyyeeffannaa keessa galchite sanyii duguggaa Tigraay irratti ga'e qorataa waan jirtuuf yakkoota sana Oromootti mulqatuu barbaadu jechuudha. Yeroo kanatti gaafatamummaa seeraa gaafatamummaa seenaa jalaaf miliqsuudhaaf haqatuu barbaadu jechuudha Oromootti. Kun gonkumaa dhugas miti. Har'a jaarmiyaan Abaa'oo biyya kana keessatti jaarmiyaan siyaasaa tokkichi adamfamaa jiru, biiroon isaa cufamee jiru, hogganni isaa hidhaa jiru, seera malee ukkaamfamee jiru Abaa'oo qofa jechuudha. So sirnichi essentially waan Oromoo bakka bu'a mallattoo Oromummaati jedhu akkasitti ukkaamsaa jechuudha. Sirna kanaan warri paarlaamaa keessa taa'anii mootummaa wajjiniin aangoo ministeerummaa qooddatantu immoo lola sana bobbaasaa turan si'eessaa turan haamilchaa turantu deebi'ee immoo Abaa'oo mana hidhaa jiru ittiin komatuudhaaf yaalaa jechuudha. Kanaaf wanti kun wal faallessaa akkasiin jee Abaa'oon har'a mana hidhaa jira. Har'a waajirri isaa gullallee poolisii federaalatii fi poolisii magaalaa Finfinneetiin eegamaa jira. Hogganni isaa bakka adda addaatti naanneffamee hidhamaa jira. Kanaaf waan walitti hin hidhamne tokko ta'ee jedhanii ajandaa ofiitiif jecha dubbii isaanii kulkulfachuuf jecha walitti hidhanii fakkeeffachuuf yaalaa jiru malee. Akkuma isin jettan waraanni Itoophiyaa waraana Oromoon qofti keessa jiru miti. Waraana sabaaf sablammoota garaagaraatu keessa jira. Waraana Itoophiyaa jedhamee waamama. Saboota hedduutu keessa jira. Gaggeessitoonni saboota garaagaraa keessa jiru. Addatti waraana Abaa'ooti. Abiyyiin Abaa'oodha. Wanti hundumtuu Abaa'oodha jedhanii gaafa fudhatanii waan addaa maalitti argatu fakkeenyaaf. Wanti hundumtuu Oneegidha gaafa jedhan Oneegaawii Mangistuu Oneegaawii Aggazaazii bulchiinsa Oneegii siyaasa Oneegii waraana Oneegii waan hundumaa fuudhanii Oneegii gaafa jedhanii hiika addaa maal qaba kuni? Wanti Oromoof Oromummaa ibsu Abaa'oodha jedhameeti ibsama naannoo Amaaraa naannoo Tigraay. Himata bara TPLF biyya kana domineet gootee Abaa'oo akka isiin itti uummata keessatti keessumattuu uummata Oromoo hin taane keessatti guci isheen uumuu barbaadde adda. Sanaan balaa adda addaattu qaqqabe maqaa kanaan namni jaarmiyaa kana akka bineensatti akka laalu godhameera tokko kana. Kanaaf yoo salphumatti Abaa'ootti associate goone Abaa'oon kaayyoo deemuuf ni beekama. Kaayyoon Abaa'oo Oromiyaa bilisoomsuudha. Kanaaf salphatti nama mobilaayiz goonaa nama biratti jibbisiifnaadha. Kan dagatan Abaa'oon uummata Oromoo biratti immoo jaarmiyaa jaalatamu. Isaan amma Oromoodha yoo jedhan jalaalaaf maaliif Oromoo kan ta'e Amaara keessallee jira. Amaarri kunuu Gojjaamii fi Gondar Walloon kunuu qulqulluutti Oromummaarraa qulqulluu ka ta'e hin jiru. Kanaaf maqaa sanaan maqaa Oromummaa jedhuun hadheessuu hin danda'a. Abaa'oo kan jiru kuni garuu isaan biratti akka sanatti hadhaa'ee waan mul'ateef waan mul'isameef salphatti mootummaa kana akka waraanumti isaatiillee itti fincilu
uummanni Oromoon taane guutuun mobilaayiz ta'ee itti fincilu kanaan walitti qabnee dhiyeessine salphaadhaa jedhanii yaadanii jiru. Walgahii adda addaa godhanii humni addaa isaanii ni kennu jedhanii diskoorsii adda addaa hoggaa godhanii wanti isaan dubbataa jiran maal ture? Ani mootummaa afaan safuu sanaan mootummaa isaanii hamman argu duun filadha jedhanii dubbataa ture. Miti kun waan baay'ee sarkuleet godhaa ture. Akkasitti sammuu warra sanaa kan bocamee jechuudha. Kanaaf kana mootummaan amma jiru kun hagamuu Oromummaa irraa kan fagaate yoo ta'e illee isaan sabuma Oromoo keessaa bahuu isaatiin qofa mootummaa abaa'ooti jedhanii yoo dhiyeessan